Namni baay'een milkaa'uu ni hawwa. Garuu akkamitti akka milkaa'u hin beeku yookiin milkiidhaaf ammoo hin dalagu. Kana jechuun namni baay'een sammuu isaa keessatti yaadaa jechuudha. Milkiin sammuu keessatti osoo hin ta'in wanta lafarratti bu'ee hojjetamee argamu ta'uu danda'u qaba. Milkiin akkasiin dhufa malee ta'anii hawwaniif yaadaniif fedhaniif hin dhuftu jechuudha. Garuu ulaagaalee milkii wal qabatee jiru baay'eetu jira. Fakkeenyaaf namni tokko milkaa'uu barbaada taanaan kutannoo qabaachuu qaba. Waa hojjetu irratti kutannoodhaan hojjechuu qaba. Namni milkaa'a jedhee abdii horachuu qaba. Inni biraa waan hojjetu irraaf yookiin milkaa'uudhaaf fedhii qabaachuu danda'u qaba. Namni fedhiin qabu taanaan waan hojjetu irratti hawwiin qabu taanaan galma isaa ga'uu hin danda'u. Kanaaf milkaa'uu hin danda'u jechuudha. Gama biraatiin namni milkaa'uudhaaf abdii qabaachuu qaba. Abdii ofitti horuu qaba. Naaf ta'a, nan milkaa'a, bira nan ga'a. Waan kana gochuun hin danda'a jedhee abdiitti horachuu danda'u qaba jechuudha. Namni abdiin qabu taanaan milkaa'uudhaaf ni rakkataa jechuudha yookiin milkaa'uu hin danda'u jechuudha. Gama biraatiin ammoo milkaa'uudhaaf wanti barbaachisu kallattiidha. Namni kallattii kaawwachuu danda'u qaba. Milkaa'uuf fuulduratti malee duubatti miti. Kanaafiyyuu kallattii kamtu na baasa? Gara mirgaa moo gara bitaa moo gara duubaa moo gara fuulduraa moo kallattii filachuu danda'u qaba jechuudha. Kallattii ittiin milkaa'u. Gama biraatiin immoo galma kaawwachuu qaba. Kaayyoo bakka ga'umsa isaa san kaa'uu qaba jechuudha. Namni kaayyoo hin qabu taanaan qilleensaa jechuudha. Qilleensi kallattii al tokko hin qabu. Qilleensa humna hin qabne jechuudha. Kanaaf al tokko bitaa bubbisaa, al tokko mirga bubbisaa, al tokko kaaba bubbisaa, al tokko kibba bubbisaa jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'uu qaba? Kaayyoo qabaachuu qaba, galma qabaachuu qaba. Achi ga'uudhaaf kallattii yookiin karaa sanirra deemee milkaa'uu danda'u qaba jechuudha. Gama biraatiin immoo bu'aa argame irratti bu'aan kamiyyuu haa ta'u xiqqoo yaa taatu itti gammaduu danda'u qaba. Milkiin al tokkotti dhibbatti dhufuu hin jiru. Parsantii dhibbaa achiif gochuu hin dandeenyu jechuudha. Bira ga'uu hin dandeenyu. Kanaaf namni kamiyyuu guyyaa tokkoon jijjiirama xiqqoo arguu danda'a. Gaafa hojjetu garuu dhibbatti bu'aa fiduu hin argamu. Kanaaf bu'aa argamu irratti bu'aa dhuftu irratti gammaduu danda'u qaba. San biratti kufaatiin jiraachuu danda'a. Kanaaf milkaa'uu keessatti kufuun waanuma jiruudha. Wanti guddaan deebi'anii ka'uudha. Kanaaf kufaatiiwwan akka galteetitti fudhachuu qaba namni gaafa milkaa'uudhaaf deemu. Kufaatii sanirraa barnoota barachuu danda'u qaba. Maal irratti hin kufe? Maal irratti hin dogongore? Namni kan kufu waa dogongoree waan rakkina itti uumetu jira jechuudha. Kanaaf wantoota hin guunne jira jechuudha. Kanaafiyyuu kallattii kufaatii hubetti kallattii milkii ni dhufaa jechuudha. Yeroo baay'ee yaaltee hojjette wantoota sirrii hin taane adda baafatteerta kan sirrii ta'anitti dhufaa jirta jechuudha. Osoo kufaatiin hin jiru ta'ee barnoonni hin jiru jechuudha. Waa barachuun hin jiru jechuudha. Kanaaf kufaatirraa waa barachuu danda'u qaba namni milkaa'uudhaaf deemu. Gama biraatiin immoo obsa qabaachuu qaba jechuudha. Milkaa'uun kan dhufu guyyaa tokkotti miti, sa'a tokkotti miti. Kan inni fudhachuu danda'u ji'a 5-6 ta'uu danda'a, waggaa 1 ta'uu danda'a, waggaa 2-3 ta'uu danda'a, waggaa 10 ta'uu danda'a, 20 ta'uu danda'a, 30 ta'uu danda'a. Isa keessatti bu'aalee xixiqqoon dhufan jiran. Bu'aalee xixiqqoos walirra kuufamanii maal ta'uu? Milkii ta'uu jechuudha. Kanaaf namni san argachuudhaaf guyyaa tokkotti waan hin dhufneef milkaa'u obsa qabaachuu danda'u qaba jechuudha. Gama biraatiin milkaa'uudhaan wanti guddaa fi inni bu'uuraa ijoo kan ta'e of ijaaruudha. Namni gaafa milkiidhaaf deemu of ijaaruu danda'u qaba. Maaliidhaan of ijaara? Barnootaan of ijaaruu danda'u qaba. Sammuun namaa barnoota barbaada. Waan ta'e kalaquuf waanta addaa fiduudhaaf kallattii nama baasu, kallattii milkiitti nama geessu, kallattii obsa nama qabachiisuu danda'u, kallattii kufaatii irratti nama baratan maal barachuu qaba? Barnoota qabaachuu danda'u qaba. Barnootaan of ijaaruu danda'u qaba. Gama biraatiin immoo yaada gaariidhaan of ijaaruu danda'u qaba. Yaada gaarii of jajjabeessuu, of kakaasuu nan danda'a, annan godha, fedhiin qaba, hawwiin qaba, bira nan ga'a, galma kiyya, kaayyoo kiyya jedhee namni amanu barnoota yookiin yaada gaariidhaan namni sammuu isaa ijaaru bakka barbaade san ga'uu ni danda'a jechuudha. Gama biraatiin qaama kee ijaaruu danda'u qabda. Gaafa kaayyoof deemtu, galmaaf deemtu, milkaa'uudhaaf deemtu qaamni namaa ijaaramuu danda'u qaba.
Maaliin of ijaarraa? Nyaatan of ijaarra. Physical exercise yookiin ispoortii inni jennu guddinaa fi jabeenya qaamaa inni jennee yaamnu kun qaama keenya akka jabaatu taasisa. Wanta san deddeebinee akka hojjennu nu tajaajila jechuudha. Gama biraatiin immoo namni kan ittiin of ijaaru ilaalcha. Ilaalchi gosa lama jira. Ilaalcha badaa fi ilaalcha gaariidha. Namni milkaa'uu barbaade ilaalcha gaariidhaan of ijaaruu danda'a. Namni ilaalcha gaarii qabu kufaatitti naman irraa barata. Yaada namaa ni fudhata. Yaada isaan ijaaran yookiin ittiin of ijaaruu danda'u irratti tuulaa godhatee kaa'a jechuudha. Akka bu'uuraatti. Kanaaf milkaa'uun akka tabbaati. Tabba san ba'uudhaaf immoo wantoota kanaan of ijaaruun barbaachisaadha jechuudha. Yaadan qaama ofii ilaalchan dabalata immoo barnootaan. Gama biraatiin milkiin inni jedhamu kuufama bu'aa xixiqqootii jechuudha gama biraatiin. Kanaaf bu'aa xixiqqoowwan dhuftu san guyyaa tokkotti guyyaa 2 3 4 waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 hanga waggaa 10 20 30 fudhatu sun bu'aa xixiqqoochi keessa dhufte santu maalidha milkiidha jechuudha. Kanaaf milkaa'uu barbaadda taanaan obsa qabaadhu, abdii qabaadhu, karoorfadhu, yeroo kee fayyadamu. Kanaaf milkiin guyyaa tokkotti hin dhuftu jirtu waan ta'eef milkiin yeroo dheeraa fudhatti. Milkaa'uun waan salphaa miti. Milkaa'uun jechaan miti. Milkaa'uun maalidhaanii gochaanii jechuudha.